Seenaa Baaroo Tumsaa. Baaroo Tumsaa bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamtu keessatti abbaa isaa obbo Tumsaa harmee isaa aadde Naasisee Ciraattoo jedhaman irraa dhalate. Abbaa isaa fi harmee isaa walitti aansuun du'aan irraa adda baanaan Baaroon obboleettan isaa lamaan Raaheliif Nagaasaa Tumsaa wajjin mana duwwaa keessatti hafe. Yeroo sanatti obboleessi isaa obbo Guddinaa Tumsaa hojiidhaan magaalaa Naqamtee keessa jiraachaa waan turaniif qobuma obboleessa isaanii jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti isaan fidan. Baaroon barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaachuma magaalaa Naqamteetti erga xumuree booda barumsa isaa sadarkaa olaanaa immoo kolleejjii Waldaa Makaana Yesuus Bishooftutti argamtu seenuudhaan barnoota faarmaasistiin digirii jalqabaa bara 1966tti fudhate. Itti fufuudhaan utuu hin turin yuunivarsiitichumarraa seeraan digirii isaa jalqabaa fudhate. Baaroon egaa turtii isaa yuunivarsiitii keessatti barattoota jijjiirama barbaadanii wajjin walii galuudhaan sochii cimaa taasisaa ture. Barattoota kutannoodhaan saba isaaniif qabsaa'oo turanis sadarkaa garaagaraa irratti ijaaraa ture. Ijoolleen Oromoo muummee barnoota adda addaa irrattis ramadamtee akka biyya isheef hojjechuu qabdutti illee gurmeessaa ture. Bara 1965 Waldaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee irratti pireezidaantii ta'uudhaan hojjete. Bara 1966 immoo Waldaa Waliigaltee Yuunivarsiitii Finfinnee irratti barreessaa ta'uudhaan hojjechaa ture. Baroota kana keessatti baay'inni barattoota Oromoo yuunivarsiitii keessatti haa xiqqaatu iyyuu malee warruma jiran kana wajjin wal arguudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti maree taasisaa tureera. Wallaansoon barattoota yuunivarsiitii irratti jalqabame kun utuu hin turin ifatti bahuudhaan namoota hedduu sochooseera. Sochiin kunis kana qofaaf utuu hin taane uummanni Oromoo akka inni mirga isaaf falmatuuf karaa baaseera. Baaroon itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessaa hojjetanii wajjin wal argee mari'achuun warra akka Maammoo Mazammarii wajjin ta'uun waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa keessatti mormii fiwudalizimii baadiyyaa keessatti babal'isuun sochii mormii bara 1966 keessa ture irratti haala mijeessuun shoora olaanaa taphateera. Finfinnee fi magaalota kan biroo keessatti yaada lafti qotee bulaaf jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bittaan warra nafxanyootaa akka gabaabbatu taasisuu irratti gumaacha guddaa taasiseera. Wallaansoon bara 1966 ka'e kun duula guddinaa waliin jedhu oomee keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama argateera. Fudhatama argachuu isaatiif sababbiin isaa Baaroo ture. Baaroon goota humnaa dargaggoota ijaaruun sirna nafxanyoota barbadeessuuf kutatee ka'e ture. Baaroon bara 1966 barnoota isaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindeeffamee hojjechuu jalqabe. Waajjira kana keessaa ammoo turtii loogii bara dheeraaf mana hojii sanaa keessa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu'aa ta'eera. Sobdootaa fi warreen malaammaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. Haalli Baaroo ofii garee hojjettoota kanaa namooti itti hin toliin Baaroo hojiirraa ari'anii miindaa isaarraa ari'atamuun cinatti akka shororkeessituu addaatti fudhatamee tureera. Haa ta'u malee dabni irratti raawwate kun Baaroon wal'aansoo sanatti akka inni cimu isa taasise malee dugda duubatti isaa hin deebifne. Yeroo mara mootummaan bara sanaa Oromoo irratti miidhaa dhoksaa waan taasisuuf akka sabni Oromoo walitti dhufanii mari'atan waan hin barbaanneef waldaa Maccaaf Tuulamaa akka cufamu taasisaniiru. Kun kan isaa gaddisiise Baaroon uummanni Oromoo bakka maree akka hin dhabneef waldaa dhaabaa dhidheessaa jedhu uume. Mul'anni Baaroo keessaa finiinaa ture sun boqonnaa waan isaaf hin laanneef yoo isaan karaa tokko cufan inni ammoo karaa biraan mala dhahaa ture. Sodaachifamuu mootummaa kanaaf goota hin jilbeenfanne ture. Faayidaalee yeroo qabsoo bilisummaa Oromoof jedhee dhabees homaa tokkotti iyyuu hin lakkoofne. Baaroo Tumsaa bara 1964 aadde Warqinesh Bultoo wajjin bultii ijaarrate. Aadde Warqinesh Bultoo biyya Eertiraa keessatti dirqama loltummaa irratti jirtu bara 1982
loltoota amanamoo Mangistuu Hayilamaariyaamiin ajjeefamte. Aadde Warqinesh Bultoo obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo yoo taatu, abbaan ishee obbo Bultoo Ejersaa immoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa turan. Cidhi Baaroo Tumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaarraa bakka adda addaarra jiran hunda biratti haala ho'aadhaan waan kabajameef diina biratti akka sochii siyaasaatti fudhatamee isaan sodaachisaa ture. Baruu ammammaatti saba Oromoo hedduu biratti akka gaariitti dubbifamuu fi jaallatamu The Oromo's Voice Agent Tyranny Document 1971 jedhamu garee hojjetoota isaa wajjin namoota hedduu biraa akka ga'u taasiseera. Barreeffamni kun gara Amaariffaatti illee hiikamee dubbifamaa ture. Kan inni barruu kanaan raabsaa tureef immoo waan waldaan Maccaa fi Tuulamaa cufameef Oromoota jajjabeessuuf qofa utuu hin taane baroota dheeraadhaaf cunqursaa fi daba saba Oromoo irra gahaa ture. Baruun kun of keessatti waan qabatee jiruufidha. Dararfamuu fi cunqursaa tureef jiru saba Oromoo ittiin barsiisuuf jedheetu Baaroon bara 1972 afaan Oromoo akka qubee Laatinitti barreeffamuuf Haayilee Fidaa wajjin qo'atee yeroo dheeraaf garuu gaazexaan barsiisa qubee sabaatiin akka maxxanfamu taasisaniiru. Garuu utuu hin turin mootummaan Dargii itti hinaafuudhaan fuudhee ministeera beeksisaa jala galche. Har'a gaazexaan barsiisa faayidaa siyaasaatiif jedhamee kan qophaa'u malee faayidaa eenyummaa saba Oromootiif jedhee miti. Baay'inaan waa'ee eenyummaa Oromoo irrattis kan hojjetaa jiru miti. Maqaa kana qabatee gaazexaan bahaa jiru garuu ammayyuu biyya Oromiyaa keessa jira. Qubee afaan Oromoo har'a sabni Oromoo itti fayyadamu Baaroo Tumsaa fi Haayilee Fidaafaatu bara lubbuun jiran qopheessanii. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaarra gahuuf kaayyoo bal'aa baasuudhaan wirtuu qaamaa qindoomina dhaaba jedhu hundeesseera. Kunis immoo turee dhaabaa adda bilisummaa Oromoo jedhutti jijjiirameera. Bara 1974 daba mootummaan Haayile Sillaasee fi jaleensaa uummata irratti gaggeessaa turan qaamni qortuu hundaa'ee kana keessattis Baaroon miseensa ta'ee akka hojjetu erga taasifameen booda namoota Oromoo hin ta'in rakkoo keessa galfamuuf tureera. Garuu rakkoo isaan Baaroo irratti qopheessan kana namoota miseensa Dargii turanii karaatti hafeera. Baaroon dhaabbata siyaasaa bara sanaa keessatti hundeeffaman hunda dhiisee saba bara mootummaa Haayile Sillaasee cunqursan irra gahaa ture hundaa kan ofitti hammatu dhaaba wal'aansoo saba bal'aa cunqursamoota Itoophiyaa የኢትዮጵያ ጭኩኞች አብያታዊ ትግል jedhu hundeesse. Dhaabbanni kunis saba Oromoo fi sabaa fi sablammoota cunqurfamoota biyyattii kan of keessatti hammate ture. Isaan booda Dargii yeroo jabaachaa deemu of tuulummaa isaa dabalaa deemuun dhaaba Imilaadhii jedhaman diiguutti kanaan Oromoonni baay'ee gara qabsootti seenuu jalqaban. Bara 1974 hundaa'ee bara Oromiyaa keessatti socho'aa kan ture adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota hedduu horachuu danda'ee ture. Baaroonis qabsoo kanatti seenuudhaan gara bahaatti deemee gaggeessummaan hojjetaa utuu jiru bara 1977tti lubbuun isaa darbe. Duuti Baaroo umurii gabaabaaf akka tasaa dhabbaa adda bilisummaa Oromoof uummata Oromoo akka malee naasiseera miidheeras. Dargaggeessi umurii waggaa 35tti ajjeefame kun bara hundumaa godaannisaa hin dagatamne saba Oromoo irratti maxxansee jira. Akkaataa du'a isaa laalchisee saba Oromootiif odeeffannoon hin kaafamne. Haa ta'u malee du'a Baaroo booda namoonni yeroo sana turan gaggeessummaa irratti dandeettii dhabuu qofa utuu hin taane ejjennoo dhabuurraanis kan ka'e dhaaba sanaatiifis ta'e uummata saniitiif ta'uu dadhabuudhaan uummata qaanessanii jiru. Kaayyoonnii fi kan isaa fakkaatan itti wareegamaniif xiyyeeffannoo guddaan hin kennamne.
barsiisotiin tokko tokko irratti akka jedhanitti baaroo kan ajjeese loltuu wabaa'oo kan sammuun isaa fayyaa hin turre tokkoonii jedhu. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaa gootota keenya kallattii garagaraan isiniif ibsaa jirra. Seenaan baaroo tumsaa garuu kana fakkaata. Nu hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif galanni keenya guddaadha.